Dalaga cerai dalaga apa itu? Kameraan ta'e yeroo hunda surprise ibsaaf maakiin balaa buusanii dhugaa dubbachuu fi viidiyoo kana keessatti waan nama gammachiisu waa hedduu argitanii waan isheen hin beekne haala kanaan ibsishaan qopheesseefii jira. Yaa'u sagalee isaanii isin dhageessisa jalqaba irratti isin beeksisumaaf sagaleen dubbadhe waan isaan jedhan maakiin kennaa warqii shittoo maaltu akka guuramee fi dhufe dhugaa gammachuu keessa baatee of qabu dadhabdee laayivii irraa baate. Ega hija budaa sinirraa qabu yeroo baay'ee namni jaalala miidiyaa irratti mul'isu ija Oromoo irraa hinaafu isin hambisu isiniin jechaa jirra. Mee dhugaa dubbachuuf maaltu isin dhagahame hedduu tokko namatti tola. Sagantaa isaanii daawwadhaa haga isaan kennamee fi hiikanii waliin ilaalan. Gizee dabbaramte ittiin taphatu. Mia kan gini ya nih. Wow. Ya, good aja, lala. Jogolah. Iya. Anci coklatnya tanah mau mati jalan tuh kan? Gua lebih. Yo, kasih coklat tane ho. Kasih coklat tane ho. Coklat atau bisu maling desa. Makan jualan jalan tunjuknya kita mejerah nih betulnya. Ini nyata nggak sumber? Takkannya tuh nyata kan? Belum apa? Takkannya tuh nyata. Thank you, sir. Sama bicara sana. Chocolate toko banyak deh, toko sangkis. Toko cuma jurah. Injera fattash gana kes jira. Nah, so kan mana chocolate toko bicara itu jurah gaji atau kawannya. Hai. Bani. Fattash apa lagi gana? Oke, kita naik kita berjalan Di deber. Hai, nice. Banana. Deber. Wow, itu. Guys, buka udah deh. Jadi anak sih Nama timpo ini. tidak anak banana. Wargi dapat. Amerikan tuh piba. Ang kameraman. Kameraan sih ta'e garuu ibsa. Dalaga cerai dalaga apa itu? Kameraan ta'e ifaan jechuudha ifaan. Ya. Akkuma argitan gaa kun warqii isheef dhufee rasiitii qaba warqiidha jechuudha warqii gurguramuu danda'udha jechuudha kun hunduu maashaallah hedduu takka nama gammachiisa kun mucayyoon takka illee gammachuu isaanii ibsachuuf jecha agistineen irra oftee jirti jechuudha ibsishaaf maakiin egaa yeroo hedduu surpiraayisii wal gochuun beekamaa jiru jechuudha miidiyaa kanarratti. Jaalala isaanii rabbi fiixaan baasuuf dhugaa dubbachuuf iji Oromoo baay'ee takka nama nyaatti namoonni yeroo baay'ee jaalalaan wal biraa bareedan wal biraa miidhaganii yeroo baay'ee rakkoota isaan gidduutti uumama jechuudha. Oromoo yeroo nama laaltan nama tufaa isiniin jechuu barbaada wallahi billahi namni takka
saba ofii ta'ee sabi hundi surprise wal godha waan gurguddaa walii godha garuu uummata keenya biratti aaraadha jechuudha maaliif olitti naafa uummata rakkinni iyyummaa mataa nyaatte waan ta'eef wanti xiqqoo olitti naafa yaa walitti naafina maashaallah walirraa jedhaadha giddu gidduutti waan hin sagalee ko gidduu buuseef immoo xiqqoo muuziqaa qaba wanti isaanii muuziqaa yuutuubii waan hin jaallanneef sorry isiniin jedha amma immoo sagalee maakii kan isheen gammachuu keessa baatee warqii kaa'attee laayivii irraa nimbaa ibsishaa jettee isin dhageessisa hedduu takka namatti tola wallaahi dhugaa dubbachuu fi namni nama jaallatu tokko osoo illee limmoo taate marfeellee osoo namaa kenne gammachuunsa hedduu takka nama dhaga'ama isheenis kanumaaf gammachuun hedduu waan itti ulfaateef laayivii irraa baate namni gaafa laayivii irraa ba'u yookiin ni bo'a miira addaa tokko keessa gala jechuudha isheenis kanumaaf laayivii irraa ba'u jettee kadhachuu jirti namni si jaallatu takka waan ati hin eegin takka yoo si godhe osoo waan birrii lamaallee taate jechuudha hedduu takka gammachuu guddoo siif oora so akkasii wanni kun biraa saaraadha malee sabni biroon kutanii jira waan kun caalu si malashi amma gaa viidiyoo koolitti fakkaachuun amma gaa viidiyoo koolitti fakkaachuun guys Mina disa wallahi rifati. Kana qoltu si malabit. Congrats juga. Bala gammadde. Mana bukan live kita bar? Live kita bar. Live kita bari. Salam be debi na kita wala. If saya be debu. rakko kau Okay, be debi. Ma baba di. Aku karton neng koi. pasti dapur Mina disi. Ay, ma kata sih? Hai. Dia mau tebar wala. Adi adi adi. bayi pasti buat tu sih Ya, nama jalan tu rawat ti jalan tu kuyo deh. Itu nama gamacsan maafnya. Baik jalan ada dua rapi. Ille bayi sejarah bayi pasti kurang kurang jaarsa biyya faranjiiti jaallachuun kanaaf habu'aa qaba jechuudha faaxoche yaa akkas warri jaarsa biyya faranjiiti qabdan jabeeffadhaa isiniin jechuu barbaada akkasuma immoo waa namatti bibbitee jaalala keessa nama galchee waa hedduu namarraa fayyadameellee kadeemoos ni jira waan ta'eef suuta jechuun barbaada maaliif namni jaalalaan gaafa jaalala keessa galee jedhee gaafa namni takka kennaa yookiin gochaa namaaf baay'isee jedhee nama sanarraa of hin qabu jechuudha hedduutti of kenna yaa namni immoo wal jaallateefis walii godheefis miti kan wal fudhuu danda'u qaddarallah haga rabbiin waliif katabe yookiin immoo waliif kenne sana jechuudha nama rabbiin waliif katabetu waliin jiraata jechuudha maaliif namni hedduun bultii jaarrateetu bultii sanatti milkaa'u waa hedduu jira jechuudha waan rabbi murteessedha wanti hunda kanaafuu warroonni biyya faranjii dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee wanni isaan nama barbaadan tokko ni jira ani kanumaafuu na jibbisiisanii yaa jaarsa sachi argadheen beeku garuu jina maaf gaafa dhufan haasaan isaanii waan birooti bakka hedduu saadiddeemii afur bakka waanuma miiraa kana haasa'uu jaallatanii waan isaan beekan biizzaa fi bargarii kana garaa isaan qabanatti fakkaata akkasiidha wanni waan kana dubbadheef namoonni biyya achiiti jaallattan akka maakii kanatti na gammachiisu jettanii dhiiratti of hin gatinaa jechuu barbaadeetani maaliif yoo carraa ta'e isin fuudha yoo isin kabajaa qabaattan yoo isin of eegdan yoo isin naagochaadha jettanii irkatti kufuu baattanii kabajaa keessan dagachuu baattan isin jaallata jedheetiin waan kana isinii kaase yeroo baay'ee wanni isaan barbaadan waa tokko dhugaa dubbachuuf viidiyoo namarraa waraabuu minaamini kana hedduu jaallatanii yoo nama dhugaan si jaallate hin ta'ini namni dhugaan si jaallate waan viidiyoo waraabuu kana nama hin gaafatu warri achi argatan jabeeffadhaa warri achi hin argatin yaa awwaaf aadamiyyuu rabbiin gaafa uume isaaniin walirraa uume malee qabeenya wajjin isaaniin uumne namni takka
lama ta'ee yoo walitti dhufee jedhe jireenya rabbiin namatti tora. Rizqi rabbi si kaa'e kan hojjetta kanarra jijjiiramta waan rabbi jedhe namni kamuu jiraata waan ta'eef jaarsiti yaa waan qabu jettanii osoollee baadiyyaa ka dalagatu taate jaarsa keessanillee hin jibbinaadha osoo akka baluu ta'ellee jettanii namatti illee qixxeessuu fi hin cinqaminaadha. Rabbi naa katabe jedhaa waan qabdan jaalladhaa baay.